السلام عليكم. وعليكم السلام. Egaa amma jalqabni amma salaama isin fuudheef maaliif ni fakkaate isin abbaa mijooti keessan gannaaleeti abbaa gannaalee taatanii akkanatti dhuftanii bifa kanaan meeshaa kanarraa fuudhuuf dhufuu keessaniif nullee gammachuu guddatu nutti dhagahame jechuudha. Isinillee gammachuu nutti dhagahame kun maaliif yeroo isin arginu nullee nama ijoollee baadiyyaatti dhalatee guddate har'a immoo magaalaa keessa jirra yoo dhuftanii isin meeshaa kanarraa fuudhuuf dhuftan nullee abbaan keenyallee akkuma isin dhuftanii nu ilaaltan kana abbaan ofii walumatti dhufetti gammachuun guddaan nutti dhagahame jechuudha. Isin abbaa keenna ammaan immoo yaada meeshaa kanarratti yaada akka nu kennitan hin barbaanne maaliif gaarii galatoomaa jedha amma immoo agartanii duraan dursee isiin amma jiru akkan amaanan dalagan yoo achi ta'u namoonni kun akkamitti dhufu meeshaan akkamitti dhufu isiin immoo amaanaa kana akkamitti dalagu kajedhu na xaraxaraa jiru shakkii keessa dhufu yoo immoo dhufee meeshaa kana laalee isin laalee isiin immoo amaanaa san dalayte si egaamee yoo tiyyaa cimsu kajedhu anillee isinle galatoomaa isin itti yalle galatoomaa ammallee mu xaari mijaayoo tiyalle waa agartanii bu'arra naa oole jecha galatoomaa isin galatoomaa eeshi mijattii teessan immoo haala kanaan yeroo du'aa mee isinle du'aa godhaa fi namoota isii fakkaatantu jira namoonni ijoolleen biyya alaatti irraan hordofan namoota hedduutu jira sagaleen keessan kun nama hedduu bira gayaa jechuudha isin bichaa miti ammallee isaanifillee dhaamsallee dabarsaa akkuma san immootu du'aa illee akka gootanii barbaadaa jechuudha ammallee barakaa rabbi haa godhu اللي وانا نقول يادو أنا اللي عمليه كان الرتي وانا سين طارتي كانوا يمين أنا قرتني ما أنا اللي أكلت جاري فيجي كنا والله إسنا أجر كتما كيسة أما اللي بدي فيه فيجي كتما كان كيسة تبقى أنا كنت جت إسلي كانت عارفة أمانة أثيرة تار أنا اللي ريف قال منا أثيرة تار أثيرة هونو إسلي طارته كان قال ما نجوا أما بركة رب دعوه أما جراتو ما لفي وقع مشاتين تفدين توقع سديت كان رتمو قالي حفور اتباع فدام كانت عارف أما أقرتني بركة ربي هابد ودنا ربي هابد أما اللي جولي بيلاجي ربي يركزني ربي هابد ربي هابد ربي عمري هاكام ربي عمري هاكام تجني ربي الله بفل هي نجام بركة نجام إيش نجام بركة إيش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشياء ماركة فونيك بجمتوتا دعوتوتا أشياء عندك درتب. أكمل جرتان نجاج جرا الحمد لله رب العالمين دعوتو كنا أرضي بني ركني جرا جرا تكنا أكبر كده كان مشاهد جو كمان ركني ميكان تكوين تاسه على Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya har'a meeshaa obboleeyyan keenya nama lama qabannee dhufne jechuudha akka argaa jirtan kana istiidiyoo guutuudha kaameraallee guunnee jira kabajaa'ee wanti amma ija keessan argaa jirtan kana caalaa kan kaameraa duubatti hafeetu caala jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya warroonni chaanaalii keenya kanaaf haaraa taatan subscribe jechuun gara chaanaalii keenyatti kootta warroonni immoo maamila keenya taatan immoo hiriyoota keessaniif share godhaa isiniin jenna viidiyoon immoo yeroo biraa daddafee akka isin bira ga'u mallattoo daawwuun malekkitii tuqaa isiniin jenna namoonni tokko yeroo viidiyoo gara keenya ergitan viidiyoon keessan laayikii osoo hin tuqin subscribe osoo hin godhin yeroo suuraa qofa gara keenya ergitantu jira jechuudha maayistirsa ka maayistir jedhee jechuun kun maal akka ta'e ani arabiif aashaa jalaa barreeffamaan baradhe baay'illee hin beeku kanaaf egaa kabajamtoota keenyaa kanaaf awwal marraa subscribe godhaa subscribe egaa gootan immoo mallattoo daawwul malekkitii tuqaa isiniin jenna akkuma beekamu iddoo nuti itti argamnu Adaamadha jechuudha namoonni baay'een eessatti argamtan namoota jedhamtu jira jechuudha egaa eessatti argamtan namoonni jettan yeroo baay'ee gaafii akkasii nu gaafatan maaliif viidiyoon namoota haaraa bira yeroo gahu eessatti akka argamnu namoonni hin beekne namoota maamila keenya malee namni kun hin beekan jechuudha kanarraa ka'e eessatti argamta warroonni jettan iddoon nuti argamnu Oromiyaa keessatti argamna iddoon nuti itti hojjennu immoo akkuma isin beektan magaalaa Oromiyaa guutuu keessa bakka kamiyyuu iddoon konkolaataan seena taananii bootaan isin hin geessine hin jiru jechuudha kanaan durallee viidiyoo keenya keessatti bakka hedduu geessinee beekna jechuudha argaa turtanii ammaanis akkuma argaa jirtan kana meeshaa baay'ee bareedaa ta'e qabannee isinii dhufnee jira asiin algaan yookiin sireen jira dressingin jirti asiin immoo akkuma argaa jirtan kana meeshaan baay'ee bareedaa ta'e suni haala kanaan hojjetamee jira maal kana qofa duuba kanatti illee waa hedduutu jira jechuudha tiistaandiin jira
hedduu jira jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Isinirraa ka eegamu duwwaa 977 jechuudhaan bilbiltanii gama keenya dhufuu qofa isinirraa eegama jechuudha. Ammaan ani baay'ee haasa'uu hin barbaadu maaliif isinitti yoo dheeratillee isinittillee nufuu dandeessan jechuudha. Viidiyoo isinitti dheeressuu hin barbaannu. Ammaan tokko gatii meeshaalee kanaa kan obboleettii keenya maqaan ishee eenyu kana? Maqaan dhahinaa jettee jirti isheen takka maaliif nam tokko maqaan isaanillee akka intarneet irratti bahan hin barbaadan. Baay'ee ani garuu kirna jedhe maaliif waan agana ga'u kana hojjetattee mana isinitti yeroo galchitu hiriyoonni isinillee maatiin isinillee osoo dhagaanii fi irra gaariidha. Haa ta'uti akkuma isin tolfattetti rabbiin itti keessa isii haa bulchu jechuudhaan du'aayii godhaafi jechuudha. Itti aansuudhaan dubanatti ka jiru kunillee mootu akkuma argaa jirtan kana meeshaa godina Arsii aanaa Diksis deema jechuudha. Obboleeyyan keenya maqaan isaanii eenyu jedhamu? Tokko meeshaa obboleettiina gannaalee fi tokko mootu meeshaa daawwattu kenna jechuudha. Daawwatta kenna hundumaafuu share like subscribe gochuudhaan nu wajjin turuun raanfatina. Isinillee meeshaa ofii hin beekti gannaallee meeshaa ofii hin beekti jechuudha. Kana fakkaata viidiyoon keenya kaarraa gatii isaa immoo tokko isaatiin isin beeksisa. Hayyee ammaan ani garuma gatii ashan isin beeksifte isinitti dabarsa. Ashan immoo akka dhumaatti si wajjin turte isin immoo tu like gochuun viidiyoon hojii tura subscribe chaanaalii yeroo baay'ee subscribe gochaa hin jirtani firaankii fi qabannee dhufuudhaaf isin subscribe gootanii nu jajjabeessuu qabdanii yaada immoo kanaan gara keessatti namoonni nu kennitanii viidiyoo irraa hin hojjetantu jira isallee qabannee dhufne nu eegaa isin hin jedha ammaan